Boonsa akkamiti lakkoofsa irraa na fiddee dhufte san abbaan beektaa? Lakkoofsi sun akka kiyaati. Kiyaari miti? Kiyaari ni beektaa? Kiyaari eessa wal beekan? Duraan keessatti wal beekna. Dargaggeessa waliin turte. Kiyaari na beeka amma gara Adaamaa kana kiyaari na barbaachaan dhufe beektaa? Kanaafuu ani keessatti beekatu namni ittiin na beeku sana irraa cufameera. Baay'een dhukkuba jiras mataa kan qorachuu ni beekamni kunis dhukkuba dhahaa qaba. Baay'ee miidhamtee jirta jechuudha miilaanis. Inni dhukkuba mataa fi akka diddalee dhukkuba beekaati. Naan kiyaari immoo namaa miti. Ijoollee Oromoo kan nama beekan jechuun keessumaa isaarratti akka waan quunnamsiisu. Yoo illee yoo jiraate illee biyyaansi namoonni na jibban illee jiraachuu danda'a kan jaalatan illee jiraachuu danda'a. Haala keessa jiru qofa akka beekan barbaade kiyaar akka namaatti barbaachisa. Qaanillee kiyaar bilbilee itti siima. Annaa bakka kiyaarillee qabiinaa eeginaan jedhee ture beekte yeroo bilbiluufi. Annaa kiyaarillee bilbilee itti siima boruu gana manaan dhufaan jedhee bakka nan jiruu fi bakka inni jiru har'aa fagoo beekte. Annillee bakka roobaa bilis qabiinaa eeginaan jedhee ture beekte. Anna itti siima waqaatii maasitti hin dhaga'amu hanga suttuu ani siifan jedha waan barbaadu as cinaan dhaabbadha. Anna Oromoo hundatti illee siifan waan rakkoon qabu kiyaarillee waan uummata biratti fudhatama baay'ee qabuuf itti siima balisa. Uumaa takka yaadun bakkaati. Bakka wanta keetiin illee namoonni wanta si godhuuf barbaadan illee wanta kee hin arginaaf yoonii fi kan si gargaaru jiraate jechuudha. Maqaa keetiin hin Annaa bakka waan boruu waan jiru hunda sii goona maqaa keetiin waan hunda siif hin godha sii goona maqaa keetiin akkaawuntiilee sii banna lakkoofsillee akka jiru bilbilallee sii anatu bitee sii kanna annaa akkaawuntiilee boruu wajjin deemnee sii bannee maqaa keetiin jechuudha uummanni akkas gargaarutti sii goona uumaan boo'in baqqaati boonsa. Boo'in baqqaati wanti hundi hin dabartee jechuun bakka ati har'a kan